السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتوتا فجالتمتوني هردفتوني برسيسا ورموا الحمد لله يعني نجاكوت نجيني كي خنجال الله هم كبجادا باك جرت مرس نجاو daawwattoota kiyya viidiyoo irraa kana keessatti wanni isin barsiisu haala yeroo bilbilaan nama waliin haasoftan sagalee nama waliin haasoftu tirtasan yookiin sagalee keessan jii sagalee nama itti haasoftanii jii salphumatti rikardii waraabuu dandeessan isin barsiisa. Yaani kana yeroo isin jiru haala sagalee keessan rikardii godhuu dandeessan jechuudha. Isin galee waan nama waliin haasoftan yeroo bilbilaan haasoftaniis bilbila daayirektii jechuudha. Akkasuma yeroo iimoodhaan haasoftaniis yeroo miseenjeraan haasoftaniis yeroo waan gargaraatiin waan fedheen waa ta'u jechuudha. Waan nama waliin haasoftan tokko haala salphumatti rikardii isaadhaan waraabuu dandeessan jechuudha. Isin galee aappiin kun aappii hedduu tokko bareedaa ta'edha jechuudha. Sagalee yeroo waraabuu barbaadan aappii hedduu tokko isin fayyadudha jechuudha. Isin galee fakkeenyaaf appilikeeshiniin tokko yeroo daayirektii nama waliin haasan qofaadha kan namaaf waraabu jechuudha. Garuu aappiin inni kun miseenjeraas, iimoos, waatsaappiis waan hunda jechuudha. Waan sagalee waraabuu barbaadan tokko jechuudha. Waan nama waliin haasoftan jechuudha. Dhibbaan dhibbatti qulqullina olaanaa ta'een sagalee isiniif waraaba jechuudha. Isin galee egaa daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenyaaf haarawwataa tan baga nagaan dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabskiraayib gochuun dirqamadha. Yeroo sabskiraayibii gootan barumsi asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka isin bira ga'uuf mallattoo notifikashinii kana kilik itti godhaadha. Achi booda ool fayyadamtoota kaayyadhaadha. Barumsi keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dirqamadha. Egaa gamanummaan hanga barumsaa isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo kiyyaatti obsaan nafaana turaan hordofaa isiniin jedha. Hayyee daawwattootaan kiyyaa liinkii aappii kanaadhaa bakka irraa daawuloodii godhattan diskiripshin boksii viidiyoo amma ilaalaa jirtan kana jalaan isinii ka'a. Liinkii asirratti yeroo argattan kilik irratti ni gootanii. Hayyee daawwattootaan kiyyaa achi booda liinkii irratti yeroo kilik gootan haala kanaan weebsaayitii kanarra garsin fida. Achi booda asirraa suuta dubbifachaa jechuudha. Suuta asirra gaddeemtaniituma asirratti asirratti kana jechuudha. Daawulood kan jiru jira. Daawulood kilik gootu. Achi booda alaatul pilaastoora gubbaa sin fida jechuudha. Kunoo aappiin kun isa kana ni buufatan jechuudha. Kanaan buufatee waan qabuuf buusuun irraa hin eegamu. Yeroo buufatan ofirratti kilik ni gootu. Achi booda haala kanaan isin fida aappiin. Next kilik ni gootu. Ammallee asirratti information kanarratti kilik ni gootu. Ammallee halluu gootanii xiyyeema kennitaniif halluu gootan haala kanaan ammallee halluu gootu jechuudha. Achi booda haala kanaan eeyyama kennitaniif enable gootu kana. Aappiin as keessa seentanii jechuudha. Install surface kanarra seentanii. Achi booda inni kan osa kana sarratti kilik gootu. Achi booda haala kanaan halluu gootanii eeyyama kennitaniif. Achi booda of duuba deebitu. Ammallee of duuba deebitu. Achi booda ammallee enable kana kilik gootu. Achi booda asirratti okay continue kan jedhamu kilik ni gootu. Achi booda yes kilik gootu. Ammallee eeyyama kennitaniif halluu gootu. Ammallee asirratti yeroo kaffaltii isin gaafate asirratti x kana kilik gootu. Achi booda kanoo akkuma asirratti margartan kanoo nuuf fidee jira jechuudha. Bilbilaanis yeroo haasoftan sagalee waraabuu dandeessanii bakka foon kanarratti kilik gootanii. Hayyee daawwattootaan kiyyaa yeroo haala kanaan isiniif baname jechuudha. Yeroo namaaf bilbiltan jechuudha. Namaaf bilbiluun duratti hoggaa duraa hin dalasiiftan jechuudha isinii galee. Baada namni isinii bilbilee ta'us immoo isinumti immoo namaaf bilbiluun duratti dalasiisuu barbaadanis yeroo barbaadanis keessa seentanii dalasiisuu dandeessan jechuudha. Haalli dalasiiftanis jechuudha. Akkuma asirratti isin jedhe bilbila daayirektii yeroo haasoftanis ni waraaba jechuudha. Yeroo ammallee miseenjeraan iimoodhaan waan feetanii waan ta'een jechuudha. Sooshaal miidiyaa garaagaraa sooshaal miidiyaa hundaan yeroo haasoftan inni ni waraaba. Garuu haalli itti waraabu akkuma asirratti isin jedhe hojjechiisuu qabdan jechuudha. Yeroo haasoftanitti wanni amma sagalee itti waraabatan kilik gootan jechuudha. Achi booda
haala kanaan kunoo asirratti kunoo matarratti asirratti kunoo agarsiisaa jira jechuudha akkuma sagalee keenya kana waraabaa jiru jechuudha isinii galee haala saniin nama waliin waan haasoftan salphumatti qulqullina olaanaadhaas sagalee keessan isiniif waraabuu danda'a jechuudha waan haasoftan isinii galee egaa daawwattoonni kiyyaa isinii galee jeetan abdii qabaa barnoonni keenya kanarraa asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf viidiyoo keenya namni baay'een argee kan raafaatu laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dagatanadha barumsa birootti nagaa walitti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.